Maal? Maal si bochise? Wallahi hin boonye. San isi macabsa jette isiin san kakatti anuuyyuu isiin waan akkanaan gootuu dhiisi jennaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota yaayyaa hundi keessanuu baga naganoo jira. Har'a pirankii boombii dhufusta ajaa'ibaa tana qabadhee isiniif dhiyaate. Saniifuu ganda warra Safwaan jira jechaadha. Ayyaanis mana jirtu, Ililliin ammoo mana jirti, garas gurfaa hirribaa jirti. Anammoo du'aana jira. Du'aana fi gurfaa hirribaa walirraa fagoodha. Isirratti pirankii ajaa'ibaa tokko hojjechuudhaaf deema. Saniifuyyuu iddoo mana isaanii kana dhufee hin beeku dhiyeenya kana jechaadha ture jira. Dhugumatti ture jira. Viidiyoon isin YouTube irratti argitanillee qaama waraabame osoo hin taane kan dura waraabamee jiru malee dhiyeenya kana dhufaan as hin dhufin jechaadha. Kanaafuyyuu har'a dhufee iddoo kanatti namni na ergatee Ayyaanii. Ayyaan waa siin dubbachuu saalfattee jennaan isiin sitti himuu sodaatte san akkaan sitti himuuf iddoo kanatti na waamte jedha. Isiin illee waan piraankii narraa hin shakkatu maaliif keessummaadha amma keessummaa jira. Har'uma dhufee har'uma waan akkanaa hojjeta abdiin jettee hin shakkitu. Kanaafuyyuu Ayyaan siin barbaadu manaanaa akka baatu naa jedhinii naan jetteetti jedhaani. Mii maal akka isiin jettu laalachaadhaan amma akka kaameraa dhossee ka'eeti naguma kiyyaan taa'eeti koottume jedheeniiti akkasumatti piraankii ajaa'ibaa irra hojjechuuf deeman gadhuma sagantaa kennan hordofaan affeerraa kenna maal akka isiin taate waliin nu daawwanna jechuudha. Kaameraa kiyya dubbadhee jira dhageessii waamee. Ayyaan jirtu lees barbaachiftaa. Eenyutu jira? Ayyaan jirtu. Aadi dha maal rakkoo taa'e taa'e iddoo beekti taa'e. Akkamati? Fayyumaan jirra baga jiraatte akka. Baga jiraatte walumaan. Maal gaadii osoo inni baddeen dabalte. Lakka akkanumaan dhabame? Akkanumaan dhabame jedhe. Akkanaan dhabamuun akkam? Akkanaan dhabamuun akkam? Lee yaani hojiidha. Saniifis natti hin tolle sanumaan dhaban. Amma hundaafuyyuu deemuudha. Laftillee qorra akkumatti beektu. Baay'ee na qorree jira. Xiqqoo waasitti ma jedheeti. Maal? As dhufuullee barbaanne ayyaani manna cinqeetu waan na waame. Isiin ammoo kan manaa baateefillee beektee manaa baatee beektu. Akka ani ifa taasofnuuf. Mee telefoona irraa kaa'u. Maal? Kaaya akkanumaan. Maal egaa telefoona lafa nama keessa? Maal seeta Ililli tiyyaa? Ililli yeroo tokko tokko wanti namni yaadiin nama quunnamu illee ni mala. Maal seet? Laa wanti namni yaadiin nama quunnamu illee ni mala beektaa? Amma isiin dhugaa wal dubbanne Ayyaanis baay'ee rakkattee baay'ee si jaalattis baay'ee rakkattee jirti. Maal egaa waan na jaalattuuf akkamiin rakkatti duuba? Rakkachuu jechuun akkam? Rakkoo jechuun sanii miti. Atillee silaa yaadumaan beeku qabdaa beektaa? Maal? Isiin bas akkanumatti rakkadhee jettee namni kun nama biyya keenyaati. Nama biyya tokkooti afaan tokko dubbannaa afaan kiyyaa waan kana jedheeti dubbachuun itti michoofne rakkadhee jettee amma kanumaaf mucayyoo fireesii wayiitu biyyarraa dhufe. Akkasitti as galuu barbaadde. Sanii fi xiqqoo Ayyaan lakki Ililliin tuni ammumarraa mana barbaadattee ana biraa baatu yookaan na biraa haa baatu jettee si. Na biraa haa baatu maal haasa'u jirta isaa? Laa ana afaan kiyyaan qabadhee waan kanallee jedhu ati amma birraa beekiitumaan osoo isitti illee hin gaafatinii mana ijoollee hiriyoota teetteetiitti bilbiliitti barbaadadhuuti akkasitti jettisanii sanuma irra akkadhi nama kana baay'ee kabajaamee maaluma afaan kiyyaan qabadhee akkamitti maanaan jette. Homaa rakkoon takka illee hin jiru abdii. Ani garuu Ayyaan obboleettiiti jira. Gandi keenyallee amaanaa isitti nadaamee jira. Mucoon ta'ee si biratti amaanaa jaaniini. Saniifuu garuu ani si waan akkanaa ni gooti jee ijaalle yoo kan isin jettu taate homaa rakkinni hin jiru. Afaanii baafattee Ililli teenya waan akkanaa jira. Saniifuu achumatti hin dhufee si laalaati yeroo barbaadde dhuftee nu laalta garuu jireenya keetiin achi jiraaddu jettee sumaa rakkinni hin jiru. Garuu ammoo maaliif sitti himte? Antana gaafachiifte maaliif sitti himte? Yoo harma nagayaatiin anaan akkana itti anis kana nama beeku.
jireenya ni beeka jireenya biyyaan baan ni beeka saniifuu kun umaa rakkinni takka illee hin jiru umaatii miti dhisi akka umaatii ittiin godha anumaa dabalee mana naanaan jaamu karaas. Umaa miti wanni nama rifachiisu jiru xiqqoo isiin illee garaa keessa afaan isitti dubbanne malee bifannoo ta'e masi qabdi garuu galata keellee baay'ee himatti baay'ee na gargaarteetti haa galatamtu waa hunda na gargaarti mana waan adda addaa na gargaarti haa galatamtu waan gaa jaarsi keessaaf waan deeme baay'ee na gargaarti haa galatamtu itti garuu iddoo tokko tokkotti atillee karaan beenne isii miidhaa jirtaa beekta akka isiin natti ati garuu isiitti hin minne atraa. Inni maaliif hinima? Anillee akkuma isiin hin beeknetti mana jaarsi godhadhee mana naa qopheessaa jeeni kalas deemu maal kennin jiru. Wanni si gaddisiisu jiru saniifillee. Ani ayyaan jechuun akka obboleetti xiyyaannaa gooti kaadha xiyyaannaa gooti dhugaa kabajaa dhugaa sanii na kabajji. Akkasii maal kennin jiru egaa kana taate garuu rakkoo kaanii hin beeku isumaa beeka. Ani hin beeku rakkoo isumaa beeka waan jira. Egaa ijoollee nama biyyarraa dhufu jira namni sunis waan as galuu fedhuufu namni sun waan biyyarraa fuudhi jaaniin addaamaniifu as galuu fedhuufu isuma biyya beektuutu deemaa egaa kayattu taate homaa rakkoon takka illee hin jirtu. Akkasii isiin xiqqoo aariin isiin si qabdullee xiqqoo aarii wayiillee sitti hin qabdii maaliifi nyaata kanallee yoo gootu beekaa ta'ee wallaalaa ta'een beekuun baay'ee akkas jalattu natti himtee jirti garuu nyaata kanallee yoo gootu beekaa gugubdii naan jettee beekta. Si galaan amma waan kanaa ittillee min isiin waan kanallee maal gootan? Maal si hojjise? Wallaa hin boonye. Maal taatanii? Maal goota waysi arrabsitee mucayyoon tun waysi dhoofte amma hin jenne karaa sabdi kan hin boonye. Laa boona jirta kan maal jallisee hin boonne maali mi maaltu garaa san qate natti hin balle. Itti mee irra dhaabatu. Wanta akkallee wanni naan qate hin jiru kun maa rakkinni hin jiru. Kalaas waan gootoon dhageetta amma abdiin natti meellee hin jedhin ati. Ani ittiin himnee ittiin sodaadhee deeme jedha. Ati manaan bahin hin taa'e kanaaf hin boo'in ati. Duraanuu abdii fi bunatti mukaanfattee sitti hin deemi. Saniifuu anillee abdiitu natti hime hin jiruun akkanumatti hin deema malee abdiin natti hime hin jiruun. Laa yoo isiin itti himtee naan jette maal jedhaan? Yoo isiin itti himtee siin jette eenyu ettaan kaamaali? Laa hin jedhuudhis akkas hin jedhuuti ati natti hin hime jedhiitii kalaas. Ati sitti hime hin jettuuni? Ani itti hime hin jedhuuni ati cadhiitumaan taa'e kalaas hin bahin dhugaatee manallee barbaadee gaafa isiin ofiin barbaadadhu siin jette qofa barbaadattee baata. Haa ammoo maallaan jechuun jirta abdii? Amma ansi booyaa jirtaan nuu? Hai booyaa jiraadduus jechuun kaa ani jechuun na dhufee booyemi maan kalaas na dhufee booyemi saniifuu mana barbaaddadhu kayatu taate deemeetu waan barbaaddadamaan rakkoo jira. Hanga isiin bahe afaan siitiin naa jettu maaliif hin eega? Laa hamma bahe. Sitti himtee ni qaanfadde namichoota hedduu aljaalannaa hedduun fadha. Waa meeqanaa gootee jirti ani itti himuu ni qaanfadde abda itti naa himi eega kasiin jettu taate kalaas suutumatti nanillee hin boomaa takka illee rakkoo hin jiru. Naafi ayyaan bakka feenettuu obbolee jeni. Waan dur walii goon waliif goon homaa rakkoon takka illee hin jiru. Wanni sillee waan kiyyaniin beekaa akka irraachi beetiin jiraadda guyyaan yaadeen moo dhufeetiin ilaala. Isaan illee guyyaan yaadan dhufanii ana ilaalanii. Akkasii yoo ammoo mana dhabdee ati irrifatiinis wanni si rifachiise wanni si boochisee illee hin jiru. Mana yoo nama walii kagaltu taate mucaan tokko illee ni jira. Isaa walitti galuu dandeettamu. Anatti waliin dubbatee wal si dubbachiisa. Laa ni dhiiraachi mana galuu hin barbaadu. Dhaluma wajjin ilaalee mana gala malee maal ni dhiiraachi hin galu. Amma isii biraa gateettee kiraallee osoo naa kafalte jetti beektaa isiin akkam jedha. Anoo naa ajaa'iba dubbantu. Ji'a hedduu na bira teettee agattii tana osoo kiraa naa kafaltu sanillee kalaas gimmaasha aga ji'a na biroota teetteertu san iseefi jira ji'a muraasa naa kafaltuu jetti. Ni kafaltaa moo yeroo baatu akkam godha? Kalaas abdimmaa hundaa'u alhamdulillah harkaaniin qaba nin kafalaa fi nin ba'a kalaasuma rakkoon hin jiru. Dhageetta isiin keessattuu dubbii tan akka murteessituuf ka isii kakaase keessattuu feermuuzii asiin dura ati cabsite.
maali feer muuziin isiin dura maali muuziin? Barraada kashaay. Barraada sansituu cabsee maali kana irratti galaas garaan isii baay'ee si jaalattu addaan jite beektu. Abdi maal jechuu jirta isaa? Barraada shaayii sanii anillee hin cabsine anaa fi isiillee alaa doo deemaa dhufne kushiinaa keessatti barraada shaayii hajabee achi gubbara taa'u jirutti dhufne anaa miti utaa agarte isiitu na dura arke. Isiitu na dura arke itti na yaami. Isiin. Yoo ijoolleen ollaa cabsite yoommoo ta'in maal tuntan maan komsa kittiin tun cabsite maaliif beekna? Anaa miti garuu isillee miti alaa wajjin deemaa itti dhufne barraadaa shaayiiti. San isima cabse jette isiin san kakatti anuuyyuu isiin waan akkanaan gootuu dhiisi jennaan la'a aarteetuma mucaa wayii olii osoo telefoonaan waasaappi moo imoo naasoftu mucaan irra cufee jennaan waan irra cufa jettee dhooftee natti fakkaatee sababa dhiiraatiin meeshaan kiyyaawwan caccabuuf hin jiru. Amma ati kana ittillee ni mini akka namni fira kiyyaa biyyaarraa dhufaaru qofa itti minaa jette ati kanallee hin gaafatin. Tole maal ta'a? Abdi ajaa'iba qabda akkam ajaa'iba. Kana hunda garuu ismaatti waa wajjin agarra hunda akkami jetti garuu isin. Kana dhiisi kaana wayi isin bira jira feermuusiya wayi jira. Jechuun akkas hin jennee yookaan kaan ammoo maaliif hooma kanaa homaa rakkinni akkallee hin jirtu naaf isii olumarra ijaamtee akkana ijaan jettee har'aan ta'e dhiifamaa wajjin irraa ta'e waan kana si gaafachuu feenaa maaliif naan hin jiina. Namni fuula walitti dubbata. Atamman gaafatiin waan anama sitti tokko illee hin gaafatu. Akkamitti? Kalaas cadhi kaasiin jedhanii kalaas maaltu si hojjisa si? Maal ta'a? Si maaltu si gaddisiisa? Kalaas abdi geessu. Kalaas hundaafuyyuu piraank si godhaa jira. Akkasuma rirribu goota maa wanta dhugaawatti. Piraank. Abdi biraanki kanaa jira isa biraanki kanaa jira amma naaf ejaa wal lolchiistee bar. Laa wal waan badduu ati dubbatte keessaa muramaa jenne kalaas wanni badduu ati dubbatte illee hin jiru osoo akka tasaatu dubbatte keessaa muramacha guutuun isaa. Kanaafuu maaliin dubbadha ijaa waan hamtuu naan qabdu ani hin qabuuf ni beeka. Kalaas piraanki jenna jira. Piraanki akkana abdii kanarraa dhuftee hooti. Prank taate jirti. Qabdaa narraa achi deemammaa abdi. Hin beeku qonnee tanaa. Dhiifama nu godhe. Hin godhu dhiifama abdisiif. Guyyaa mee akkana na gooteet maan dhiifama sii godhaati. Na baastee ililliin na dhungotee maal jettee akkasiif gootee dhuftee. Kabajamtoota hordoftoota keenya ililli dhiifama naa godhi ayyaanis waan akkanaan dubbanne ani ofirmoonirraa kaasee yaaduma kiyya. Dhugaa dubbadhe ayyaan baay'ee si jaalatti baay'ee si kabajiti atis baay'ee kabajitaan baay'ee jaalatti. Wallahi ana ayyaan akka haadha abbaa kiyyaatti hin kabaja akka haadha abbaa kiyyaatti. Waan takka ni gooti jee yaadu ayyaan. Ayyaan wama akkanaatu ni gooti jee yaadan qabu karooraafuu hin qabu. Maaltu ribsi gochisiise? Na gochisiise akkamiin nan gochisiifne barraada hunda maal jettee kun akkana guddoo kana akkamiin quba qabdaa barraada. Mee jahan kee uummata mul'isi. Boottee turte. Amma immoo soba jennaan baay'ee gammaddee jirti. Maaltu si gaddisiise? Maal si gaddisiise? Ayyaan kawwam akkanaatu ni gooti jee yaadan qabu ani. Ayyaawwan akkanaa ni gooti jee yaadan qabu. Ayyaawwan xiqqishoo takka dhageessee anaa wal marattee dilli waan akkanaa kana godhu qabnaa naan jetti. Ati garuu garagaltee ammas akka tasaa waan dhugaa itti na fakkaate ayyaan hin jirtu. Ayyaan hin jirtu waan kana natti himteeti deemtee sanumaaf deemtee na fakkaataa itti. Biro maalonni kun dhugamoo hojibaa sammuutti jetti yaadana taatee waan. Ati garuu ajaa'ibaati rabbummaan jazaa keessi haa kafalu. Arra duraas waan nagoota ni beeyta abdi wallahi ni beeyta. Yoo sirraan kafallee abdi awun ilillii mitiyu. Gaafa dhiyootes. Nota dhabdan hin akkaniif gootee chaabbisee akkaniif gootee qaama guutuu kan hunda iffittee ilillii ala kana na dhungote jettee dhuftee dhalte. Kana jechaadha pirankii baay'ee aartee jirti. Saniifuu aariin har'a isiin aarte kun ka ol baasatan osoo hin taane garaa keessatti osoo na wajjin haasoftu waan isii yaadde garuu hin beekne hin gaafadhullee rib gootee mimmaan jechaadha garaana nyaatte yeroo san garuu warri pirankii kana laaltanii natti aartan dhiifama naa godhaa jedheera isiinis dhiifama naa gooteerti. Dhiifama naa gooteerta dubba dhufan. Kalaas waa eegattee dhiifama sii godhe maal rakkoo qaba. Pirankii akkanaa kana garuu narratti hin dalagina irraan booddee. Inshaallah hin dalagu.
kana jechaadha. Warri viidiyoo jaalattan laayik akka gootan gara muraasiin gaafannaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.